السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلتو كم نجا كيسن فيها كيسني ودم هرقة بدي اسم دفع ما هي ماني جالتو حاجة ما جرام ودي سما جرتشولا. إذا كان الرا ما تبتشوف إذا كان الرا وأنتوني ما تبتشوفني وان بران تاني جالتو نقوم جرا جالتو نقوم جرا يمن دي بتيمو دبي ديمتي كان جروالي لا جدا ولين لا إسالي معنا نوجتني جالتو يمني تدبيتي جرتي إسينو أسرتي وان برا وينما كيس سينو تاني أسرت ما اسم فكاري بولو ينكو هردفتو تفيك وبجمتو تكو وتو إسي يمني تدبيتي ما تسيني تدقما قمتشو كودمو هنكرده أنا كقولتي يادن كانس يادو فيك أبو قوا إسينو كومنتي بريسا غيرو فيديو تكو أوتو dhageeffatiin dura meesejii koomantii hin barreessina isin jechuu barbaada. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya asuma maaliin isin fakkaate utuu ana ta'ee utuu isin ta'ee hoo maaltu isinitti dhagama gammachuu akkamii mucaa kanaaf qabdan utuu caaltuun hajjiitti deebitee hammam gammaddaniif moonni gadditaniif jechuun barbaada. Maaliif hojjettanii namni caaltuun ni dhufkatti malee akka isa jaalattu namni beeka. Garuu maaliif ree isheen nama tokko haala amala isaa irraan beeka yaani jechuun haala amala isaatiin irraa fagaata utoo jaalatan irraa wanni fagaataniif haala amala nama saniitiif haala amala ta'e qabduuf an fakkeenyaaf yoo badduu kan ta'u ta'e utoo na jaalatamu namni tokko utoo na jaalatu amala keessaniif narraa dhiisa. Sabab illee maal waan amalaan hin qabneef garuu caaltuun asirratti amala utoo ofii isiitii utoo nama san jaalattu maaltu isirraa addaan fageesse achirraa addaan ba'uuf yeroo hundumaa tattaafattee amala isaati. Beeka namni lolu tokko keessi isaa waan qabu kan nama hubachuu qabdan. Namni yeroo lolu keessi isaa waa tokko hin qabu. Garuu namni yeroo callisu akka dhukkuba qabu hin dagatee. Namni tokko yeroo callisu keessatti dhukkuba hamaa baatee deema. Dhukkuba hamaatu isa keessa jira. Akkuma callisu isaa wanni inni qabatee deemu keessatti hamaa jechuudha. Garuu nuti immoo maal gochuu qabna? Wanni akkanaa kun utuu ni mudatee, utuu si mudatee, utuu fakkeenya abbaa manaa keetiin gargar qabaatu ta'e utuu jaallattu jechuudha. Utuu jaallattu gargar baata amala isaatiin. Garuu amala isaa san sirreeffatee itti deebi'ee jettee gaafettu immoo alaka kootitti hin beeku. Utuu itti deebitee nan gammada garuu mootiyyuu hin jiran namoonni gargar baay'ee walitti deebi'anii bultii bareedachaa haala amala isaanii yookiin isin amala isaa jijjiirattee yookiin immoo innis amala jijjiirattee dhugaa dubbachuuf asirratti nuti ilmi namaa kun ilmi namaa kun amaloota garagaraa qaba. An amala addaa qaba, ati amala addaa qabda. Maaliif ree rabbiin akkuma bifa keenya garagara kan uume kanatti amala keenyallee garagara uume jechuudha. Asirratti maal gochuu qabna nuti mootiyyuu mucaa kanaaf otoo walitti deebi'anii gammachuu guddaa qaban. Namni hin jijjiirama. Nama keessatti maaltu nama jijjiira? Isaan jedhutti otoo ilmoon tokko kan uumamu ta'e hin jijjiirama. Namni namaa jechuudha salphaadha. Maaliif ilma sababa ilma sanii jijjiiramuu danda'a namni sun jechuudha. Rakkoon isaanii jireenya biyya ormaa waan ta'eef yeroo hundumaa maaliif ilma argachuu ijoollee yamanii qofa otoo hin taane ijoolleen kaayiroo keessa jiran. Ijoolleen Dubaayii keessa jiran, ijoolleen Bisuutii ilma argachuun baay'ee ulfaata biyyaan baay'eetti nama waraqaa seeraan qabneeti. Biyyoonni fakkeenyaaf Yamanii fi akka Ijibtii biyya baqataan keessatti baay'atu hojiin hin argamu. Kanaaf namni ilma argatu hin feene malee ijoolleen kun otoo ilma argatanii dhugaa dubbachuuf jaalala isaaniitti cimee fayyada. Faayoo irraa ilaalla. Faayoon sirriidha. Anas otoo ta'e natti dhagama. Akkuma kootitti yeroo sanii natti dhagama. Maaliif waan dura ittiin qophaa'iniif, waan dura yaadiniif kalaas isin gaafa mucaa kana mucaachi hojii gaalummaa isin jaartu isin kun hin deebitu abdii murattee deemte viidiyoo isinillee waan laattu abdii murattee deemte hin deebitu kan jettu faayoo jireenya hajji keessa seentee walti ijaaratte. Gaafa dhufanii waan kana dhageettu immoo miira keessa galti. Garuu jabduu akka isin taate jabduudha. Maaliif ree achi keessatti hamma tokko obsa godhattee jirti jechuudha. Obsi immoo asirratti maal fa'aa obsi hangam nu barbaachisa.
wanni kun tarii biraankii ta'uu danda'a tarii dhugaas ta'uu danda'a hin beekamu maaliif yuutubaroonni kun wanni isaan hojjetan hin beekamu kanaaf nuti maal godhuu qabna obsi baay'ee hamma nu barbaachisu hamma obsi bakka guddaan nu gahu hamma otoo obsuu baate isin giseessan achi keessatti wantoota adda addaa itti wantoota dubbattee namni isin baddu taatee isin hima garuu isin hamma obsa qabdu dhugaa baay'ee obsa qabdu nama jabduudha kanaaf jechuudha baleen kiyya wantoonni isin jechuu barbaadu obsi akka nu fayyadu walirraa barachuu ati nama tokko yeroo viidiyoo tokko namni gaddeesse namni sun waan arge haasaa jedhu taane keessatti viidiyoo xiqqishoo taane viidiyoo dheeraa keessa viidiyoo afaan takka yookiin lama waan gaarii keessaa argatta kanaaf jechuudha maal isin fakkaata hordoftoota fi kabajamtoota kiyya nuti waan nama tuffachuu otoo hin taane waan san dhageeffannee irraa hubachuu qabna kun haganaa kun viidiyoo xiqqishoo qabdiin gargaaruun otoo hin taanetti nama san irraa sagalee isaa dhageeffattee achi keessaa yookiin takka lama haasofni nama sanii takka lama yookaan see ta'uu dandeetti. Barumsa siif ta'a namni sun maal waan kana. As keessatti nama maal hubadde dhugaa dubbachuu namoonni hedduun waan achi keessatti haasaa jira. Garuu immoo faayuu hamma obsa dubbadde jira. Otoo ana taate fakkeenyaaf hamma dhaaruu na beeka jechuudha. Isin maaliif waan isaan obsuu dandeettan uummata kana duratti ta'us galee lolaadhaanii ta'us garii gorfadhaa ta'us jettee obsitee hin dubbadhu jettee jalifte. Garuu miira keessa galuun isii hin beeksisa. Fuula isiitti irraa beeksisa. Maaliif nuti dubartoonni obsan qabna waan taaneef. Isin jechuu barbaada hordoftoota fi kabajamtoota kiyya dhugaa dubbachuuf ani obsi hamma bakka guddaan nama ga'u ani argaa jira. Ofirrattis otoo ta'u namarrattis hamma obsi galmaan nama ga'u argaa jira jechuudha. Kanaaf jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wanni isin jechuu barbaadu waa hunda waan sitti dhufe bitaa yoo dhufe mirgaa yoo dhufe obsi immoo boruu galmaan si ga'a obsi immoo fuuldura kee akka ifa ta'u si beeksisa sitti mul'isaa ta'e jarjartee namaa waan jedheen muddamtee afaan waan baafateen daftee waan darbateen dafteen deeme dafteen fiigeen inni fiidee inni deemtu hojii keetii irratti inni haasaa namatti darbattu inni haasaa abbaa manaa keetii fi hiriyyaa keetii irratti darbattu garaagarummaa godhachuu qabda. Hojii kee yoo daftee kan hojjetu ta'e haasaa kee yeroo wanni tokko aaraan kasitti dhufu ta'e haasaa kee qabbaneeffachuu akka bakka guddaan si ga'u beeke. Obsi immoo ta'ee bakka guddaan si ga'a sadarkaa guddaarraan si ga'a beekumsa siif ta'a kabajaa namaaf fakkeenyaaf ati bakkuma kamittuu kan obsa qabaatu waan hundarrattuu kan obsa qabaatu taate obsi jireenya kee keessatti akka bakka guddaa qabu hin dagateetta. Maaliif yoo miidharree boleen kiyya obsinee nuti keessattuu ijoolleen biyyaa baakun obsinee as keenya otoo obsuu baanne halkan takka lama mana uummata adii kanaan bulu. Maaliif magaalaa odeessanii gala tarii yeroo ammaa kana ilmi namaa sagalee namaa afaan oromiffaan nuti haasa'u afaan biraatti jijjiiruu danda'a. Kanas hin dagatiin. Kanaaf jechuudha waan hunda keessatti gammadus gadditus obsa qabaadha. Fakkeenyaaf har'a kan gammadu ta'e yoo har'a kan gammadu ta'e gammachuu kiyya kana isinitti ibsadha. Garuu immoo soota jedhee gammachuu keessan isinitti ibsadha. Gaafa rakkoon tokko nama mudate rakkoo keessan hiriyaa akkam qabaatte hiriyaa keessan taraa rakkoon akkanatti rakkoo keessan ibsadha. As keessatti immoo waan hunda keessatti immoo obsitee jechuudha. Gammadus jarjartee namaan ga'uu osoo hin taane gammadus gabbaatee viidiyoo waraabuu osoo hin taane gammadus gabbaatee hiriyaa keetiin ta'uu osoo hin taane dursa mataa kee marachiiftee kophaa namni tokko yeroo kophaa haasa'u hamma tokko waa fooyyessa dhuguma dubbachuu ani kuma fakkeenyaaf yeroo aaru yoo waan jedha jedhe kophaa koon haasa'a maaliif ree gaafa kophaa kee haasofte wanna san irraa deebite yoo aartee yoo san namatti himte namni sheexaanis si kakaasa qaama kee guutuu si kakaasa gaafa kophaa kee haasofte immoo wanni kun hin godhamu maal godhu yoo jetti irra galchite irratti deebitee ofii keetii dhiyaattee hojjette immoo wallaahi duubatti deebitee qabbanoofta. Kanaaf jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya
Videoon kee har'aa kana fakkaate. Viidiyoo biraatti nama walitti deebinutti kan ture isinicha. Asuma viidiyoo kee like, share, subscribe gochuun hin dagatinaa. Dhaamsin ani isinii qabu Rabbiin jabinaa fi obsa nuuf haa kennu. Yoo obsini bakka keenya, yoo obsini waan hundarra keenya isin jechuu barbaada. Warroonni maal isin jechuu barbaadanii ifama asuma wallahi hamma haa ta'u. Waan isin inshallah viidiyoo biraatiin sojjedhee isin deebi'a. Ani yeroo YouTube sa'aatii qubeetan dhufa sa'aatii kee qubee jechuudha. Sa'aatii qubaa maaliif gise bakka samuuni kana jechuudha. Samuuni kana garuu kilaasatis yeroo nuti garuu haa ta'u garuu namni dadhabaa maal jedhaa namni yeroo haasa'u viidiyoo waraabuun hin turu. Kanaaf yeroo qubaa please my channel Muna 24 like, share, subscribe all my friend, my YouTube Muna. I love you. Thank you so much. Subscribe, like, comment, share. Thank you so much. All my friend Muna 24. Amaariffaan silaa isinii dubbadhee jira. Amaariffaan mootu Amaariffaan beeku. Warroonni Amaariffa beektan commentii jalatti yaada keessan. No, irra guddinaan amma commentii Amaariffaa barbaada. Ingiliffa barbaada. Oromiffa barbaada. Commentiin samuuni kana ammoo hedduu na gammachiisaa jira. Inshallah guyyaa tokko commentii qabadhee dhufa. Isin jechuu fi hordoftoota fi kabajamtoota koo kan isin jaaladhu kan isin kabaju.